Yesus Kristos gooftaadha. Amen. Mee dubbii Waaqayyoo keessaa illee tokko dubbiseen achumarraa Waaqayyoo kadhannaa. Waaqayyoo har'as nutti dubbata. Waaqayyoo ergaa nuuf qaba. Ergaa warra Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 dubbisa. Isa dura maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin nan dubbisa. Of jajuun keessan gaarii miti. Raacitii xinnoon ishee guutummaa bukichaa akka bukeessitu hin beektaniire. Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaa gataa. Raacitii of keessaa hin qabaatinaa. Erga ta'ee isin bukoo haaraanii taatu jedha. Hundumaa kan dandeessu Waaqa Abbaa keenyaa, hundumaa gararraa kan jirtu, bara baraan kan jiraattu, yaa Waaqayyo si galateeffannaa. Anaaf obboloota koof waan gaarii nu gooteetta. Waan gaarii mana keenya keessatti ta'eera. Eegumsi kee nu baay'ateera. Kanaaf si galateeffannaa. Maqaa Yesus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Har'as immoo dubbii kee nutti dubbachuuf nu gidduu akka jirtu anaaf obboloonni koo hin amannaa. Waan barbaacha dhufnes tokkoyyuu hin qabnu. Si duwwaa barbaannaa. Ati jireenya keenya, ati Waaqa keenya, ati Abbaa keenya. Sagalee kee akka nutti dubbattu barbaannaa. Sagalee kee immoo yoo nutti dubbatte hin jajjabaanna waan ta'eef sagaleen kee nuuf jireenya. Akkuma barattoonni jedhani si dhiisnee eessa deemnaa? Dubbii jireenyaatu si harka jira jedhanii maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin dubbii keessa jiraataa kan akka nutti dubbattu siin kadhadha. Dubbiin kee bilisa nama baasa. Dubbiin kee birmadummaatti nama geessa. Maqaa Yesus Kiristoosiin dubbii kee isa nutti dubbattuun birmaduu ba'uun nuuf haa ta'u. Bilisa ba'uun nuuf haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoosiin dubbii kee kan dhoowwuu barbaadu yaada keenya kanatu qalbii keenya kan butu ergamaan dukkana macci hafuura hammeenyaa fagoo dhiyoorraa kan darbatan amma yeroo kana maqaa Yesuusin haa hidhamu. Maqaa Yesus Kiristoosiin haa hidhamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin qilleensa kanarra kan sosocho'u dachee kana qabatee kan jiru yeroo kana yaada keenya butuu kan barbaadu hafuurri hamaan inni dukkana keessa hojjetu hafuurri bara kanaa inni dhaloota nyaachuudhaaf bahe jawwichi bara durii maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Maqaa Yesus Kiristoosiin haa qabamu. Yeroo kana booddee abbaa dabarsinee sitti laanna nu harkaa fuudhu. Cubbuu keenya bira daddarba keenyas nuuf dhiisi. Maqaa Yesus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Anis immoo obboloota koorra cubbamaa kanan ta'e dubbii kee amanadhee lafa kana nan dhaabadha. Atis immoo akka dubbattu nan beeka. Maqaa Yesus Kiristoosiin of keessa na dhoksi. Ofii kee darbii saba kanatti dubbadhu. Hafuurri kee nu gidduu adeemi. Maqaa Yesus Kiristoosiin ameen. Yesus Kiristoos gooftaa. Waaqayyoo nutti dubbataa. Na amana Waaqayyoonii. Waaqayyoo nu gidduu jira. Mata dureen koo waan raacitii xinnoo of keessaa baasaa isa irratti dubbata. Raacitii seenaa raacitii hundumti keessan beektu. Raacitii Phaawulos yeroo kana saba warra Qorontositti dubbata. Xalayaa barreesseef saba sana. Xalayaa barreesseef isin keessaa raacitiitu jira. Raacitii of keessaa baasaa jedheetii lafa kanatti saba sanatti dubbata. Raacitiin akka dubbii Waaqayyootti baay'ee hamaa. Raacitiin hanta eeruuf qabaa. Bukoo keessatti daakuu keessatti waan gaarii gochuu danda'a. Garuu nama keessatti raacitiin hamaa. Kanaaf Phaawulos raacitii of keessaatii baasaa. Saba sana gidduu yeroo sanatti maaltu ture yoo jettanii rakkinatu ture saba sana gidduu. Sabni sana gidduutti rakkinni uumame waan jiruufi Phaawulos waa'ee raacitiitti dubbata. Fagoo taa'eetii waldaa Qorontos kana Phaawulostu dhaabee waldaa dhaabee kana keessatti akka rakkinni uumame arge.
rakkinni lafa kana akka jiru waan argeefi xalayyaa barreessuu isaaniif dirqame jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedhaa raacetii of keessaatii baasaa. Saba sana gidduu rakkina gurguddaatu ture. Akkasidha Phaawulos lafa sanatti wanti namoota biyya lafaa gidduutti fokkisaa ta'e, wanti namoota biyya lafaa gidduutti qaanii ta'e sin gidduu akka jiru dhaga'e. Maal taatani raacetii isin gidduu jiru of keessaatii baasaa jedheetii isaanitti dubbata. Raacetiin waldaa sana Phaawulos akkamitti beekaa? Waldaan suni tokkummaa qabu, waldaan suni akka sagalee Waaqayyootti jiraatu. Phaawulos waldaa sana sirriitti barsiiseera, hundee isaanii gadi fageesseera, jabeessee isaan dhaabeera. Lafa kanatti garuu yeroo dhaga'u waldaan sun lafa sana hin jirtu. Waldaa sana keessa waan hamaa gaggeeffamaa jira. Wantoota hamaa gaggeeffaman waldaa sana keessatti wantoota arfan tokko laalla afurii majaatti. Phaawulos wanti warra saba Waaqayyoo hin ta'in gidduutti ta'aa jiru isin gidduutti ta'aa jira. Kanaafiyyuu tokkoffaarratti halalummaatu isin gidduu jira. Halalummaatu isin gidduu jira waan ta'eefi halalummaan kun isin keessatti raacetii waan ta'eefi isa kana waldaa keessaatii baasaa. Akkamittiin immoo baastoodha Phaawulos? Iyyaa gara Waaqayyootti bu'aatii Waaqayyoon kadhadhaa akka wanti kun isiniif keessaa ba'u. Isin gidduutti halalummaan akka jiru nan dhaga'e. Waan hamaatu isin gidduutti ta'aa jira. Isa kanaafiyyuu isa kana of gidduutti baasaa. Inni kun raacetiidha jechuudha. Raacetii kanatu gala waldaa Qorontos keessa Yesuus gooftaa lammaffaarratti nama sassatutu isin gidduu jira. Nama sassatutu isin gidduu jira. Nama sassataatu isin keessaa jira. Duraan Phaawulosi saba sana hojii Waaqayyootti isaan beekaa, akka sagalee Waaqayyootti akka isaan deddeebi'an isaan beekaa, akka isaan Waaqayyoon jaallatan beeka ture. Bakka kanatti akka Phaawulos dhaga'etti garuu waldaa kana keessa wanti ture sassatummaa ture, ofittummaa ture, of jaallachuutu ture. Walii isaanii jaallachuurra ofii isaanii jaallachuutti deebi'an. Walii isaanii fo'uurra gara ofii fo'uutti deebi'an. Gara kankoo ofii baay'isan hin sassatan. Kanatu isin gidduu jira waan ta'eef isa kana of keessaa baasaa. Lammaffaarratti sassatummaa, namni sassatu raacetii namatti ta'a jechuudha. Sassatuun cubbuudha. Sassatuun akka Phaawulos as kanatti jedhetti cubbuudha. Saba sana gidduu sassatummaa ture. Sassatummaan lafa jiru immoo ofittummaatu jira. Lafa ofittummaan jiru jechuun immoo wal gargaaruun hin jiru. Kennaa wayii waliif kennuun hin jiru. Kennaa jaalala Waaqayyoof kennuun hin jiru. Kennaa Waaqayyoo namarraa barbaadu nama kennuuf hin jiru. Waaqayyootti namni harka isaa gabaabsata. Walii isaatti namni harka isaa gabaabsata. Of jaallata waan ta'eef, hin sassata waan ta'eef isa kanatu gidduu isaanii ture. Isa kana of keessaa baasaa jedhe Phaawulos. Sadaffaarratti nama waaqa tolfamaa waaqessutu isin gidduu ture. Sabni suni gara Waaqayyoo waaqessuutti waldaa kiristaanaa dhaabee fiira Phaawulosi isa kanaan isaan beeka ture. Lafa kanatti sabni sun manca'ee, sabni sun halalummaatiin guute, sabni sun sassatummaatiin guute. Isa kana bichaa miti waaqa tolfamaatti deebi'an, Waaqayyoon dhiisan. Isa kanatu Phaawulosiin isin keessa raacetii waan jiruuf raacetii kana of keessaa baasaa jedhee isaanitti dubbata. Waaqa tolfamaa waaqessuu jalqaban. Waaqayyo namaa oolchuu qaba. Ameen. Waaqa tolfamaa yeroo jedhamu namni dhaqee namatti yookiin akka warra Hindii horiitti sagaduu bichaa miti. Waan baay'eetu jira. Namni nama waaqessa. Namni qabeenya isaa waaqessa. Kuni waaqa tolfamaa namatti ta'uu danda'a. Namni sassatuurraan kan ka'e, horii waaqessuurraan kan ka'e waldaa kiristaanaa baqachuu jalqaba. Jaalalli nama keessaa baduu jalqaba. Isa kana waaqni tolfamaa bara kanatti namoonni nu gidduutii waaqa tolfamaa
tolfamaa waaqessan jiru jennee yoo barbaanne waaqa tolfamaa isa akka qaalluu jedhanii isa akka wantoota baay'ee jira akka aadaa keenyaatti isa lagatti waaqessanii kana miti. Bara kana waaqa tolfamaa kan namatti ta'u of jaallachuudha. Waaqayyorra of jaallachuu dubbii waaqayyoo akkasidha. Barattoonni yeroo tokko gooftaatiin gaaffii gaafatan. Gaafa gooftaa gaaffii gaafatanii akkasidha. Diina kee jaalladhu. Museen Ambiraay dheeni ture. Museen warra sin jaallatan jaalladha seera akkasii beeku. Isa kana gaafa gaafatanii diinota kee jaalladhu ni kun ulfaata. Bara kanatti waaqni tolfamaa maalidha jennee yoo laalle isa na jaallatu bichaa jaallachuu, isa naaf godhu bichaaf godhu, isa natti iyyaatu bichaatti dhiyaachuu, inni kun waaqa tolfamaa. Isa kanarra bira dabarree akka dubbii waaqayyootti maal gochuu qabna? Diinota keenya jaallachuu qabna. Warra nu ari'ataniif kadhachuu qabna. Isa kana yoo goone malee dubbii kana keessaa bahuu hin dandeenyu waan ta'eef. Isa kanaafi sabni waldaa Qorontos keessaa maal godhan yoo jettanii gara waaqa tolfamaatti waaqessuutti deebi'an. Gara Phaawulos waaqessuutti deebi'an. Bakka sadiitti hiraman miti. Bakka sadiitti. Ni kaan anan Phaawulos jechuu jammaree. Ni kaan anan Aphiloos jechuu jammaree. Ni kaan immoo ani kan waaqayyoo jechuu jammaree. Anan Keefaa jechuu jammaree. Kuni hundumtisaa saba sana gidduutti waan ta'eef Phaawulos kana aareeti isin gidduu jira namni waaqa tolfamaa waaqessu. Waldaa Qorontos keessa halalummaatu achi keessa ture. Sassatummaatu achi keessa ture. Waaqa tolfamaa waaqessuutti deebi'e sabni sun. Inni kuni Phaawulosiin baay'ee waan itti dhaga'ameef kana hundumaa barreesseef Yesuus Kiristoos gooftaa. Inni itti aanu warra nama saamantu achi keessa ture. Saamtota. Warra nama saaman. Isin gidduu warroota nama saamantu jira. Warroota bara keenya keessa yoo laalle nama warra saaman miti waaqayyoo warra saamantu baay'ee jira. Waaqayyoo saamuu namoota saamuu. Isuma bara kana turetu yoo itti yaadnee laalle inni Phaawulos barreesse bara keenya kana keessatti dhibba keessaa dhibba hojjechaa jira. Namoonni nama saamutti keessumaa amantootatti baay'ata kun. Isin gidduu namoota nama saamantu guutanii. Namoonni nama saaman guutaniiru isin gidduu. Kanaaf isa kana of keessaa baasaa. Nuti akka waldaatti isa kanarraa of eeggachuu qabna. Yoo saamurree dadhabnee namoota saamsisuun nurra hin jiraatu. Namoonni nu saamuun nurra hin jiraatu. Qabeenya waaqayyo nu laate kanatti seeraan fayyadamuun nurra jiraata. Wanti dhufu tokkorree hin jiru. Namoonni waan lafa sochoosan fakkaatanii bara kana. Nama waaqayyoo fakkaatanii waan waaqarraatii ergamanii dhufan fakkaatanii nama saamaa jiru. Isa kanatu jira bara kana keessa. Barichi hamaa dhabboloota ko of eeggachuun nurra jira. Waldaa Qorontosii kanatu adda ishee godhe. Nama saamutu isaan gidduu ture. Kuni hamaadha. Kuni qabeenya amantoota saama. Inni kuni waaqayyoo isaa ifatu isa kana. Amen. Yesuus Kiristoos gooftaa. Amen. Inni biraa nama machaa'utu ture. Isin gidduu waan ta'eefi raacetii isin keessa jira. Nama machaa'u. Nama machaa'u jechuun nama dhuguu jechuudha. Namni dhugummoo nama machaa'u. Inni dhuguu nama machaa'u waan ta'eefi sakana nama machaa'utu isin gidduu ture. Egaa saba sana maal jedhaan Phaawulos isa kana of keessaatii baasaa gara waaqayyootti iyyaa waaqayyoon barbaadadhaa. Isa kanaan malee wanti kun nu keessaa bahu sin keessaa bahuu hin danda'u. Amma ani dubbii waaqayyoo yeroon isinitti barsiisu yeroon isin bira ture sin akkasin turre waan ta'eef amma xalayaa kana yeroon isin barreessu imimmaaniin isin barreessaa. Bu'aan isin barreessaa. Isa kanaaf wantoota kanarraa of eeggadhaa jedheeti Phaawulos isaanii barreesse.
Inni biraa akkasuma Maatiyos 13 irra jira. Waa'ee raacetii irratti dubbachaa jira. Raacetii xinnoo wanta baay'ee akka isheen balleessitu. Wanti xinnoo wanti nu biratti xinnoo fakkaatu waan baay'ee akka balleessu. Waa'ee raacetii bichaa miti. Wanti xinnoon nu keessaa bahu waan baay'ee balleessa. Wanti nuti xiqqoodha jennee waa goonu waan guddaa akka balleessu hubannee akka kiristaanaatti akka deddeebinu. Macaafa Maatiyos 13 lakkoofsa 33 namni naa dubbisoo jiraate oo namni naa dubbisne jiraate maniyyuu nan dubbisa. Yesus Kiristoos gooftaa. Yesus ammas mootummaan Waaqaa raacitii dubartiin fuutee daakuu safartuu sadiin maktee raacitichis hunduma isaa bukeessuu fakkaata jedhee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti dubbate. Yesus gooftaa. Waa'ee raacitii itti dubbate gooftaa Yesus Kiristoos bartootatti. Bakka kanatti immoo rakkinni ture barattootattidha. Gooftaa Yesus Kiristoos dubbate. Phaawulos warra Qorontos waldaa barreesse. Asitti immoo gooftaa Yesus Kiristoos barattoota isaa barreesse. Barattoota barreesse asitti immoo waa'ee raacetii. Raacetiin dubartiin daakuu safara sadii waan baay'ee itti naqxee gundoo sadii itti naqxee raacetii xinnoo yoo itti goote raacetiin suni bukoo hunduma isaa balleessaa. Bukoo hunduma isaa. Wanti xinnoo nuti jennu jireenya keenya ammarraatti itti amaane ammarraa kanatti itti dadhabne mootummaa Waaqayyootti galle wanta xinnootiin wanti nuti cubbuun fakkaanne asirratti namni kamiyyuu of ilaaluu qaba. Kamtu fuula Waaqayyootti gaariidha. Kamtummoo jireenya koo balleessa seenu jireenya keenya laaluun nurra jira. Namni jireenya isaa yoo laale malee daakuu akka kanaa baay'atu fakkeenyaan itti hima. Lafa kanatti barattoonni warra Fariisotaarraa waa dhaga'u ture bara sanatti. Fariisotarraatii waa dhaga'u. Fariisota jira. Sadiiqotatu jira. Isaan barumsi isaanii jajjabaadha. Seerri isaanii jajjabaadha. Jarri kun dhaabataniiru. Jarri kun hundee qabu jedhaniiti gara isaaniitti deebi'uu barbaadu barattoonni. Dubbii isa kan warra sadiiqotaatti akka isaan hin galleefidha. Isa kana isaanitti hima. Kanaaf iyyuu of eeggadhaa jechaanii jira barattootaaf. Waa'ee sanaaficaa fi waa'ee raacetiitti dubbata bakka kanatti. Waa'ee ija sanaaficaa. Iji sanaaficaa muka kamirrayyuu xiqqoo. Muka sanaaficaa namoonni garuu xiqqoodha jedha asitti gooftaan. Iji sanaaficaa baay'ee xiqqoodha. Garuu namni maasii isaa qopheessee yeroo maasii sanarra buutu achi guddattee wantoota baay'eef gaaddisa taati. Simbirroonni irratti mana ijaarratu jedheeti isaanitti dubbata. Isa kanaaf argitanii iji xinnoon suni iji sanaaficaa muka guddaa ta'a. Akkasuma wanti xinnoon jireenya keenya balleessuudhaaf hin dandeesse jechuudha. Akkuma dubbiin raacetii sanaa. Raacetiin akkasittiin daakuu baay'ee akka balleessite mukti sanaaficaa immoo wanti iji xinnoon sun guddattee wanta baay'eef akka taatu wanti xinnoon waan baay'ee akka balleessitu dubbii Waaqayyoo lafa kanatti nutti himu. Yesus Kiristoos gooftaa. Lafa kanatti waa'ee raacetii yeroo inni itti dubbatu barattoonni biddeen hin qaban ture lafa kanatti. Biddeen fudhatanii hin deemne ture. Biddeen waan hin qabnee fi barsiisotonni isaan barsiisuuti waa'ee raacetii isaanitti dubbata ture. Isaa booddee galuu fi dideetii walii isaanitti gugungumuu jammaran.
waan nuti biddeen qabannee hin jirreef akkas nuun jedha. Nuti biddeen waan of harkaa hin qabneef akkas nuun jedha waan ta'eef raacetii maaltu lafa kana fidee jedhaniiti barattoonni aaru ture. Isaa booddee gooftaan inni yaada nama hundumaa beeku, inni keessa nama hundumaa beeku gara barattootaa dhaqee akkas isaaniin jedhe. Maal taatan isin akkanani waa'ee biddeenaaf hin dubbanne maaliif isiniif hin galu maaliif nan hubattan ani jedhe biddeen 5 nama 5,000 nyaachise hurraasaa guddoon meeqa akka deebi'e beektu miti. Biddeen 7 nama 4,000 nyaachise hurraansaa meeqa akka deebi'e beektu miti. Akkamittiin ani waa'ee buddeenaa isinitti himaa. Maqaan isaa eebbifamu. Waa'ee buddeenaa irraa himan qabu gooftaan jireenya keenya barbaada, nu fayyisuu barbaada, nu dhaabuu barbaada, nu gargaaruu barbaada. Kanaaf barattoonni hin hubatan hin galeefi. Dhugumayyuun buddeena xinnoo namoota baay'ee nyaachiseera miti waa'ee kanaan miti. Kanaafiyyuu maal jedhanii barsiisa sadiiqotaa fi kan fariisotaarraa of eeggadhaa nuun jechuu isaatii jedhanii. Isa kanarraa of eeggachuun nurra jira obboloota ko. Sadiiqotaa fi fariisota gidduu maaltu jira beektu? Of tuulummaatu isaan keessa jira. Inni biraa namni gaafa of tuuluu jammaru baay'ee badaadha. Nama raacetiin keessa jiru akkamittiin beektu? Waanuma xinnoo akka ittiin tuqxu. Isaa booddee iddeen ni ga'u agartu. Waan xinnoo jecha xinnoo nama miti sirriidha. Garuu raacetiin gaafa bukoo bukeessitanii beektu baay'een keessa miti. Bukoo gaafa bukeessitanii daabboo gaafa bukeessitanii qodaa ishee irraa kaasee ol jedha. Gaafa isin akkas gootanii gadi bu'a dafee. Kanaafi namni raacetii of keessaa qabu of ilaaluun akka nurra jiru hin barbaadan. Of ilaaluun akka nurra jiru. Namni jecha namaan jechuu danda'a. Isa kana obsaan danda'u. Bara kana waa'ee raacetii baay'eedha bara kana. Namni obsa dhabeera bara kana. Wanti xinnootiin akka nuti aaru. Wanti xinnootiin akka nuti waliin dabarfachuu dadhabnu. Isa kana jechuun isan fariisotaa sana ani eenyu yoon tuqame, ani eenyu yoon arrabsame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti tufame. Dhuguma ati ilma Waaqayyooti jedhaniiti irratti ol ka'anii itti tufan. Deebinni deebisuuf yoo agartan garuu atuu jette situ jedhee ani hin jenne jechuusaa. Raacetiin warra fariisotaa kuni warri fariisotaa amala akkamii qabu jedhu of tuulummaa qabu. Anatu danda'a qabu. Anatu beekaa qabu. Anatu bulchaa qabu. Ana bichaatu sirii beekaa qabu fariisonni. Nu bichaatu gooftaa beeka jedhu. Ati eenyu jedhu gooftaati. Iddoo tokkotti akkas jedhanii gaafatan fariisonni gooftaati. Dinqii immoo barbaadu asii. Dinqii nutti agarsiiseedhaan jennaan isin jedheen yommuu aduun lixuuf kaatu yeroo boroonsaa diimatu yookiin hin roobaa yoonni isa bari'ee immoo yoonni diimatus immoo kun hin roobu jettaniiti adda baastu dinqiin kanumaa. Kanaaf barattootaan of eeggadhaa isan fariisotaarraa. Isa kanarraa of eeggachuun nurra jira obboloota ko. Maaltu keessa koo jira na keessa maaltu jira? Of ilaaluun nurra jira. Dirqama walii keenyaan waan nama ittiin ilaalan wayiin jiru malee silaa ittiin wallaallee wal sirreessaa deemuun nurra jiraata ture. Garuu hin jiru waan ta'eef ana keessa maaltu jira? Isa warra fariisotaa moo? Isa warra Qorontos keessa ture moo? Isa fariisotaa fi sadiiqota keessa ture moo? Isa kamtu na keessa jira na keessa jennee of laaluun nurra jira. Of laallu. Anis of laala. Yeroon dubbadhu isinitti bichaa miti. Ofii koos laalaan dubbadhu. Maaltu tamee keessa jira? Tameetiin meexuuqnee laalla. Maaltu isa keessa jira? Wal tuttuquun irree gaarii miti. Wal tuttuqan ilaaluun immoo gaariidha. Wal tuttuquun gaarii miti karaa biraa namni obsan qabu. Bara kana ani
Ani waa'ee bara kana namoota tokko tokko dukkana naasa. Namni isa dhumaarraa fiigicha isa dhumaa beektu miti isa namni galuu ga'e. Isa akkasirra waan geessimti fakkaata. Tokko gootan dafee bum! Deebinni namaa deebisu. Amma keessumaa hin dubbadhu sa'iisa. Yesuus gooftaa hin dubbadhu. Nattaa hodheedhaan. Of keessaa baasuun nurra jira. Of tasgabbii wayii godhachuun nurra jira. Tasgabbii wayii. Akkasidha dubbii Waaqayyo. Hafuurri isin fudhattanii hafuura nagaati jedha miti. Hafuura nagaa isin keessa jira taanaan hafuurri nagaa immoo hafuura nagaa namaaf kennudha malee hafuura nama jeequ miti. Hafuurri nagaa kun immoo hafuura jaalalaati. Hafuurri Kiristoos. Kiristoos si keessa jiraannaan hafuurri isaa si keessa jiraannaan oftu kanaaf akkasii of keessaa dhangalaasaa isa kanadha. Naman xaqamu waan ta'eef of keessaatii dhangalaasaa. Dhangalaasuu hin danda'amu. Yoo of laallee isa nu keessa jiru arguu dandeenya. Isa kanarraa of haa eeggannu. Sadiiqota inni Fariisotaa kun hamaadha keessumaa. Hamaa. Maaliifii gaafa namni of tuuluu jammaree gad deebisuunsaa rakkisaadhaa, qabuunsaa rakkisaadhaa. Daabboo gaafa bukoon bukaa'ee dirqaman toshii duutii waan baay'ootu bira. Raacetii sana kas qabbaneessu jira. Hin jiru toshuudha bakka. Hunda keessa kaa'u. Yesuus gooftaa. Isa kanaafi otoo sadarkaa sanarra hin ga'iin raacetii kana of keessaa haa dhangalaasu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu keessaa haa dhangala'u. Nu barbaachisu waan ta'eef raacetii kana qabattee mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'amu. Raacetii kana baattee gooftaa wajjin jiraachuun hin danda'amu. Filannoo kee asumatti filadhu. Yeroo keenya hin gubnu. Yoo of eeggannee gaariidha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Wantoota sadii irratti dubbadheen nan xumura. Wantoota xixinnoo waan guddaa balleessan. Fakkeenyaaf ibidda beektu miti. Ibiddi xinnoo masheetu caakkaa ooti. Isa kanaafi waan xixinnoo waan isheen balleessite macaafa qulqulluu keessatti waan sadii ilaalla. Yesuus gooftaadha. Seera uumamaa keessa yoo dhaqnee ilaallee jecha xinnoon waan baay'ee akka isheen balleessitu argina. Seera uumamaa 16 boqonnaa 2 irratti yoo argitanii waa'ee Saaraa. Saaraaf Abrahaam namoota kakuutiin manaa ba'an wal fudhatanii sagalee Waaqayyoo dhagaanii namoota ba'an. Wanti Saaraan guyyaa sana jecha tokkoon balleessite amma yoonaa addunyaa jeeqaa. Saaraan akkasitti lafa kanatti anaan Waaqayyo akka dhalan godhanne na dhoowwee. Isaa booddee Abrahaam garuu jettuu keenya dhaqiitii mucaa karaa ishee argachuu dandeenya. Jecha xinnoodha miti magun. Jecha xinnoodha. Jecha of eeggachuun nurra jiraata. Nuti akka amantootatti jechi obboleettii koo miidhuu, jechi obboleessa koo miidhuu maalidha? Isa innuu akka laalluun barbaada. Saaraan deemi jette Abrahaamis hin deemi mucaa godhate. Isaa booddee mucaan suni amma yoona Filisxeen Israa'el sababa kanaatti wal fixaa jiru. Isa kanaaf wanti xinnoo wanta guddaa akka balleessitu asirraati hubanna. Jechitti sanarraan kan ka'e wanti isaan hin goone hin jiru. Takka Aggaarii mucaa ishee wajjiniin manaa ari'u, takka Aggaartu boo'a. Waaqayyo immoo Aggaarii ija ishee banee mucaan sun akka jiraatu godhee isaa booddee kanaan hin hafne hin ari'an biyyaa baasan. Waaqayyo immoo maali namni kun bakka erga dhalateetii nama jabaa ta'a. Lolatti galtaniittuu jedhu murteessa. Amma yoonaatti lolatti kan nu gashee jecha Saaraa sana.
Tusaaraan afaan ishee qabattee teessee ta'e kun hundumtuu baala. Yesuus gooftaadha. Isa kana dogoggorte jechuudha. Wanta xixinnoo isa bara sanaa otoo taane har'a wanta baay'een jechoota of eeggachuu nurra jiraata. Jechoota itti fayyadamnu garaa keessatti hambifadhaa maal ta'a maali nafa. Warri waa barreessitanis immoo barreeffamicha dhiisaa hin hafa bakka. Kanaaf nama miidhaa, nama cabsaa, mooraalii namaa tuqaa, maqaa namaa balleessaa. Namoonni tokko tokko waan siniin jedhanii namoonni mee sammuu keessatti deebi'a. Jecha ebelunnaan jette mayoraa sammuu koo keessaa bahuutti dee ana ebelunnaan jedhe kan jedhamu jiru. Jira. Kanaaf nama miidhuunis rakkisa hamaadha. Isa miidhamuu bichaa miti. Miidhamuu samaadha. Sammuu namaa keessaan bahu rakkisaadha. Yoo nama miite immoo ofii kee miiteetta inni waraanee ni irraanfata. Inni waraaname garuu ni irraanfatu jedhan sana. Isa kanaaf jecha keenya haa eeggannu. Akka jecha keenya eeggannu barbaadaan. Walii keessaniif of eeggadhaa. Of haa eeggannu walii keenya. Qooda wal jibbu maal yoo wal jaallanne. Qooda jecha wal waraannu. Mooraalii keenya waliif jabeessine. Ati nama Waaqayyooti. Ati jabduudha. Waan jabaa si keessa jira. Jabaadhu. Isa kana dhiisi. Gosa gorsaati. Gorsaan. Wal gorsinee wal deeffachuu dandeenya. Kanaaf jechi xinnoon ansaaraan jette suni amma har'aatti dubbii baay'ee akka balleesse. Inni kun maal jedhama? Ariifachuu dhiisuu gaarii. Irratti yaaduudha tun dubbatiin. Irratti yaadu. Waaqayyo tu Saaraan amma tu yaaddeetti ta'e. Bakka Waaqayyo biyya sana keessaa yoo nu baase yoo nu dhoowwates itti nuti dhiisteetti ta'e gaarii ture. Waaqayyo yeroo isaatti waan gaarii godha waan ta'e. Kanaaf ariifachuurraa of eeggadhaa. Ariifachuu dhiisu. Ariifatina. Yoo har'a waa rakkinni wayii uumame bushaa burtii yaadaatii waan gootan godhaa. Amma ittanii amma xinnoo isheenatti bu'eerattee amma yoo goote namichi sanis hin balleessa waan ta'eef kanaaf of eeggachuun baay'ee gaariidha. Inni kun ariifachuu jedhama. Inni biraa seera uumamaa keessatti arganna sadii. Namni abboommii cabuusa. Namni abboommii cabsuusa. Abboommii cabsan asitti immoo. Jechuma xinnoo dhageesse asittis. Jechuma xinnoo. Oduu boofaa dhageesse Waaqayyo isaa ifa toltetti ta'een deema ture. Tole jetteeti isa kana fudhattee gaafa kaatu amma yoonaatti gooftaan irra dhufee nurraa kaasee isa kana nuti dhaloota haaraadha. Nuti gooftaan gaafa dhufe abaarsi suni cubbuun suni lafaa nu kaase. Isa kanaan jecha isheen balleessite waggaa 2000 namni cubbuu jala jira. Otoo waaqaluu, otoo waggaatti waaqaluu, otoo dhiiga dhiigsu garuu anaaf sinii waan tokko dhufe sagalee tokko waaqarraa. Maariyaamiin akkas ergamichi ilma deessaa maqaan isaa immoo Yesuus jettaa inni immoo saba isaa cubbuutti adda isaan baasa jedhe. Maqaan isaa eebbifamu. Sagalee xinnootiin bilisa baanee nuti immoo. Addaanfaa kun immoo abboomamuu dhabuu inni dura ariifachuudha. Namni immoo abboomamuu dhabuutiin namni waan baay'ee balleessa. Waan ta'eef abboomamuu nurra jira. Walii keenyaaf Waaqayyoof inni guddaanii namni Waaqayyoof abboomameenna waa'ee namaa dhiisanii rakkoo qabu. Waaqayyoof abboomamaa. Ani namaaf abboomamna hin jedhu. Waaqayyoof abboomamu. Gaafa Waaqayyoof abboomamni immoo walii keenya gidduu jaalalli jira. Isa kanaan immoo gara mootummaa Waaqayyootti deemnaa jechuudha. Inni biraa hojii ergamootaa keessatti argama. Inni dhumaa hojii ergamootaa keessatti argama. Hojii ergamootaa 5 irratti argama. Waa'ee Anaaniyaa fi waa'ee Safiiraa. Isaan kun immoo bakka kanatti waa balleessan. Amanamummaa dhaban isaan kun immoo. Inni biraa amanamummaa dhabuun baay'ee rakkisaa.
Amantootaaf amanamummaa dhabuu jechuun namni waaqayyoofis hin amanamu, namaafis hin amanamu. Inni kun baay'ee rakkisaadha. Bara sanatti immoo bara sanatti ergamoonni qabeenyi isaanii tokko ture, walii galanii jiraatu ture. Jarri kun qabeenya lafa qabu ture. Dhaqanii waan sana gurgurataniiti, isaanii ture duraaniyyuu. Gurgurataniiti walii galtee isaanii cabsaniiti amanamummaa dhabuudhaan hin soban. Phexrosin soban. Sabuuddi Phexros jecha tokko bichaa'edha. Waaqayyoonis nama sobdanitti waan ta'eefi amma reeffi keessan warri eegdotaa dhufanii si dhowwaalu jedhe. Baay'ee rakkisaadha. Isa kanaaf namni maal amanamummaa qabaachuu. Amanamummaa. Namni amanamummaa gaafa qabaachaa dhufe walii keenyaaf gaafa amanamne maatiin maatii isaaf akka waldaatti walii keenyaaf yoo amanamne akka maatiitti maatii keenyaaf yoo amanamoo taane waaqayyo isa kana nurraa barbaada. Waaqayyoof immoo akka dubbiinsaa jedhutti amanamummaadhaan yoo jiraanne waaqayyo isa kana nurraa barbaada buluuta. Isa kana asumarratti xumura sagalee har'aan fide waaqayyo dhuma keessanaa eebbisuu aatii lafaa kaanee waaqayyoon kadhatu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Mee fuula waaqayyoo duratti maaltu keessa koo jira jennee ofii keenya haalan. Keessa laalaa yeroo kana. Waaqayyoo waan itti nu fayyisu qabaanna. Maal dhiisuun akka nurra jiru waaqayyoo nu gargaara. Maal lafa keenyee ba'uun akka nurra jiru. Maal gochuun akka nurra jiru. Obboleessa keef obboleettii keef maal gochuun akka sirra jiru. Ofii keef lubbuu keef maal gochuun akka sirra jiru. Waaqayyoo nu gargaara. Raacetii sana garuu of keessaa baasuun kan koof kan keeti. Waaqayyo dhufee harkisee si keessaa baasa miti. Eeyyama kee barbaada waan ta'eef raacetii yoo si keessa jiraate waaqayyo gooftaan galgala kana nu keessaa hadhangalaasu. Nuti feena waaqayyo nu keessaa hadhangalaasu. Nuti barbaanna waaqayyo nu keessaa hadhangalaasu. Waaqayyo feena keenya barbaada nu keessaa hadhangalaasu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna yaa waaqayyo abbaa keenya. Ati waaqayyoodha. Dubbii kee booddee waan haaraa gochuu akka dandeessu nan beeka. Kanaaf obboloonni koo fuula kee dura jirra. Dubbii nutti dubbatte kanaan sagalee keessa jiraataa kanaan inni waldaa Qorontos keessa ture. Waldaa kana keessa yoo jiraate maqaa Yesuus Kiristoosin nu keessaa ba'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin nu keessaa ba'u. Waldaa kana keessaa ba'u. Waldaa kana keessaa dhangala'u. Waaqayyo siif eeyyamneerra nu keessaa baasi. Waaqayyo si kadhanna nu keessaa baasi. Isa waldaa Qorontosin rakkise. Isa waldaa Qorontosin duubatti harkise. Wantoonni waldaa sana keessa turan maqaa Yesuus Kiristoosin halalummaa yoo ta'e, sassatummaa yoo ta'e, saamummaa yoo ta'e maqaa Yesuus Kiristoosin nu keessaa dhangala'u. Maqaa gooftaa Yesuusin nu keessaa dhangala'u. Maqaa Yesuusin na keessaa dhangala'u. Hin barbaadu jireenya koo balleessa waan ta'eef. Hin fedhu jireenya kootu bada waan ta'eef. Anaaf waaqayyo naa wayi. Kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosin nu keessaa dhangala'u. Akka waldaatti nu keessaa ba'u. Akka maatiitti nu keessaa ba'u. Akka obbolootaatti nu keessaa ba'u. Akka hiriyyaatti nu keessaa ba'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin nu keessaa baasi. Jechaan obboloota keenya akka madeessin. Mana obboloonni keenya nu madeessan immoo baachuu akka dandeenyu. Ayyaana kennuu baay'isi. Ayyaanni kennuuf baay'atu. Dhagaa nutti darbatamu ofirraa qolachuu otoo hin taane baadhachuudhaaf maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ayyaanni isiniif baay'atu. Ayyaanni jecha isin dandeessisu. Ayyaanni darbannaa diinni isin irratti darbatu isin dandeessisu. Amma kaasee amma bara baraatti isiniif dabalama. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Waan na gargaarteef sin galateeffadha maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa isattiin nu jaallatte Yesuus Kiristoosin.